Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Ajjechaa dabalatee yakkoonni garaagaraa waraana mootummaan hawaasa Oromoo irratti raawwatamaa jiru jedhame. Qaamoleen nageenyaa mootummaa maqaa nageenya kabachiisuun bobba'anii jiran baallaa maqaa isaanii nageenya booressuun yakkoota mirga namoomaa garaagaraa raawwachaa jiru jedhame. Haala kanaan Zuwaayee Dugdaa ganda burqaa lammaffaa buufata Suukaayitti waraanni mootummaa guyyaa kaleessaa gaafa 3/2025 hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jechuun qe'ee fi qabeenya hawaasaa mancaasuuf barame. Haalota kanaan namoota maqaan isaanii Biiftuu Shaashii, Abdurrahmaan Biiftuu, Habiib Muhammad, Ahmad Muhammadii fi Kadir Muhammad jedhaman jalaa waraanni mootummaa qabeenya barbadeessuu isaa gabaasichi ibseera. Waraanni mootummaa kunneen namoota kana jalaa mana gubuu fi kaan jalaa ammoo qabeenya isaanii mancaasuu gabaasicha ibse. Kana ammoo ijoollee keessantu miseensa wabooti jechuun hidhaatti darbatanii dararaa akka jiran maddeen odeessaa kun ifoomsaniiru. Oduu walqabatee naannoo lixa Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo hawaasa Oromoo akka minaan hin makaranne taasisaa akka jiran himame. Haala kanaan aanaalee godina Wallagga Bahaa kanneen akka aanaa Kiiramuu keessatti uummanni makara sassaabbachuu dhorkamaa akka jiru ibsameera. Yeroo ammaa kana gandoota akka Ashuu Kusaayee, Qilxuu Abboo, Margaa Jireenyaa fi Ganda Baddeessaa jedhaman keessatti hawaasni akkatti midhaan makaratu dhabee cinqamaa akka jiru ibsameera. Hidhattoonni kunneen uummanni akka bunaa fi horii gabaa baasee gurguree dhorkaa jiru jedhame. Kana malees nuugii fi saliitii qarshii guddaa baasuuf faannoof gabbaruun ofii isaanii ammoo boqqolloo qofa akka galfatan taasifamaa jira jedhame. Hojii wal fakkaataan akkasii aanaadhuma kana gandoota akka Lalistuu Somboo, Caffee Guddinaa fi Ganda Booqaa fa'aa keessattis akka itti fufee jiru ibsameera. Uummanni ganda kanarraa buqqa'ee qaamolee mootummaan gara ganda keenyaatti nu deebisaa yoo jedhan qaamoleen mootummaa ammoo nuyi faannootu hin taane shanuu lolla jechuun deebii akka deebisanis gabaasni kun akeekeera. Godinuma kana aanaa Limmuu ganda Harqumbee jedhamtu keessatti ammoo namoonni maqaan isaanii Darajjee Guddataa, Dirribaa Baqqalaa fi Kabaayin Sarmuu jedhaman hidhattoota kanaan butamuutu ibsame. Namoota butan kana gadhiisuuf humnoonni faannoo qarshii 400,000 ol gaafachuu isaanii gabaasichi ibseera. Dhimma hidhattoota faannoo kun rakkoo furmaata waaraa barbaadu ta'us garicha hidhachiisee kabobbaasee humnoonni mootummaa da'oo kennuufiin ittiin uummata Oromoo lafarraa daguugaa jiru jechuun gabaasni kun ibseera. Oduu keenya itti aanuun Tigraayitti qorannoo yakkaa idil addunyaa addaan citee akka eegaluuf waamichi dhiyaate. Gabaasni idil addunyaa waa'ee waraana Tigraay akka jedhetti waliigaltee Piriitooriyaa booda waraanni dhaabbatu sarbamni mirga namoomaa itti fufee jira. Ibsa waldaan ogeessota seeraa idil addunyaa gamtaa dhaabbilee miti mootummaa waliin ta'uun baaseen Tigraay keessatti gochoonni ammeenyaa namoota irratti raawwataman itti fufuu eereera. Yakkoonni akka gareen gudeeduu, dirqiin ulfeessuu, miidhaa saalaa fi itti yaadanii beelessuu dabalatee yakkoonni raawwataman itti fufuu isaaniif yaaddoo guddaatu jira jedheera. Dhaabbileen mirga namoomaa kun hawaasni addunyaa haala jiru loogii tokko malee qorachuu akka itti fufanis waamicha taasise. Qaqqabummaa namoomaa mirkaneessuuf yakka sarbama dhala namaa fi yakka waraanaan raawwatamuuf itti gaafatamummaan jiraachuu qaba jedhe. Waliigaltee Piriitooriyaa balaadhaaf saaxilamaa akka jiru mootummaan Itoophiyaa garee TPLF fi mootummaa Eertiraa himataa tureera. Gareen TPLF gama isaan mootummaan Itoophiyaa hidhattoota Tigraay naannoo Affaar deeggaruu fi uummata buqqa'uun lixa Tigraay deebisuu diduun himateera. Okkorri buqqaatii fi dhiittaa mirgaa bal'aan Itoophiyaa gaaga'uu itti fufee jira jechuun dura ta'an dhaabbatichaa Ibirii Maark Isteevin kan himan yoo ta'u haalli naannichaa sodaachisaadha jedhaniiru. Komishiniin ogeessota mirgoota namoomaa idil addunyaa Itoophiyaa cufamuuf dirqamuun haalli kun akka ifa hin taane qaawwaa uumeera jedhan. Hawaasni addunyaa dhaloonni biraa miidhaa ga'aa jiru daran hin gaaga'amin dura mala hordoffii fi haqni akka jiraatu socho'uu qabu jedhan. Waraanni Tigraay jaarraa 21ffaa keessatti gaaga'ama guddaa geesse keessaa tokko yoo ta'u namoonni hanga 600,000 ta'an ajjeefamuu isaanii gabaasni kun akeekeera. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa dhimma buufata dooniitiin wal dhabdee keessa jiru. Mootummaan Itoophiyaa waraanni Eertiraa ammallee daangaa Itoophiyaa keessaa akka hin baanee fi miidhaa naannawaa kanatti ga'aniif itti gaafatamaan isaan ta'uu ibsa. Haa ta'u malee gabaasa kana keessatti deebiin qaama abbummaan miidhaa kana geessaa jiru kan hin ibsamne ta'uu gabaasichi ibseera. Oduu keenya birootiin godina Guraagee Bahaatti maatii nyaata summaa'ee nyaatan keessaa namoonni 7 du'uu hordofee poolisiin namoota 10 to'annoo jala oolchuu ibse. Naannoo giddu galeessa Itoophiyaatti miseensonni maatii tokko nyaata summaa'ee nyaatan keessaa namoonni 7 dhibamanii achumaan lubbuun isaanii darbuu komishiniin poolisii naannichaa beeksiseera.
Bakka bu'aan kutaa qorannoo yakkaa poolisii naannoo giddu galeessa Itoophiyaa itti aanaa Komaander Yaaloo Tamasgeen godina Guraagee Bahaa Masqaan ganda Masarat Waagaram jedhamu keessatti ollaa Daashoo Qootoo jedhamutti taateen kun mudachuu ibsaniiru. Itti aanaan Komaander Yaaloo Sadaasa 15 bara 2025 galgala naannoo sa'aatii tokko miidhamtoonni kun waliin irbaata erga nyaatanii booda dhibamuu eeranii battala namoonni kun dhukkubsatan namoonni ollaa mana yaalaa geessuu dubbatan. Isaan keessaa ijoolleen maatii kanaa kan umurii waggaa 5, 7 fi 17 hospitaala battala ga'an du'aniiru jedhan. Kanneen hafan ammoo lubbuu hambisuuf yaaliin cimaan taasifamus borumtaasaa Sadaasa 16 bara 2025 miseensi maatii kanaa shamarreen ganna 14, dhiirri ganna 15 halkan naannoo sa'aatii 11tti du'uu poolisiin naannichaa ibseera. Ammas daa'imni ganna 1 Sadaasa 18 yooduu abbaan isaaniis itti fufuun Sadaasa 19 lubbuun isaanii darbee waliigalaan namoonni 8 maatii kana keessaa taatee kanaan du'uu ibseera. Haati warraa maatii kanaa lubbuun hafan hospitaala Minilik Finfinneetti yaala irra jiraachuu kan eere poolisiin giddugaleessa Itoophiyaa ka'umsi nyaata maatii kanaa summeesse maal akka ta'e qorataa akka jiru ibseera. Bakka bu'aan kutaa qorannoo yakkaa poolisii naannoo giddugaleessa Itoophiyaa itti aanaa Komaander Yaaloo namoota nyaata kana summeessuun shakkee 10 to'annoo jala oolchuu isaa qorannichaan ibseera. Oduu keenya itti aanuun miseensonni Gamtaa Afrikaa fi Gamtaa Awurooppaa 76 ta'an Angoolaatti yaa'ii 7ffaa gaggeessuu fi biyyoonni miseensa Gamtaa Afrikaa 49 fi Gamtaa Awurooppaa 27 Sadaasa 24 haga 25tti Angoolaa Luwaandaatti yaa'ii 7ffaa Gamtaa Afrikaa fi Gamtaa Awurooppaa gaggeessuuf akka jiran yoo ta'u, pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee akka irratti hirmaachuuf jiranis ibsameera. Yaa'ii kana irratti pirezidaantiin Angoolaa dura ta'an Gamtaa Afrikaa Johaanoo Loorenzoo, pirezidaantiin mana maree Awurooppaa Antooniyoo Koostaa fi pirezidaantiin Komishinii Awurooppaa Ursuuluu Voonder kan irratti argaman ta'uu gabaasichi akeekeera. Ibsa Gamtaan Awurooppaa gaazexeessitootaaf kenneen Gamtaa Afrikaatti ambaasaaddarri Gamtaa Awurooppaa Heevey Niinoo walga'iin kun walga'ii guddoo addunyaa keessaa tokko jechuun ibsuun yaa'ichi yeroo addunyaan tasgabbii dhabdetti dhufuunsaa hubachiisaniiru. Yaa'iin kun ergaawwan siyaasaa ijoo gamdaneessummaa walitti hidhamiinsa Afrikaa akkasumas haqaa hawaasummaa irratti xiyyeeffataa jedhan. Gamdaneessummaa ilaalchisee yaa'iin kun tumsa addunyaa bu'a qabeessa ta'e badhaadhinaa fi tasgabbii fooyyessuu keessatti gahee qabu ni cimsaa jedhan. Hariiroo Gamtaa Afrikaa Gamtaa Awurooppaa dabalatee walta'iinsa kamuu waa'ee dantaati jechuun garuu fedhii waloo kabaja marii fi tumsa waliiniitii jedhaniiru. Hariiroon idil addunyaa seeraa fi tasgabbii akka barbaadus ibsaniiru. Walitti hidhamiinsa Afrikaa ilaalchisee walitti hidhamiinsi naannoo abjuu isaanii ta'uu eeruun garuu rakkisaa akka ta'e beeksisan. Rakkisaa ta'us garuu galma itti fufiinsaa irratti hojjetamuu qabu ta'uusaa Peerez dubbataniiru. Haqa hawaasummaa ilaalchisee yaa'iin kun guddina dinagdee fi walitti hidhamiinsa bira darbee dhimmoota caasaa itti fufiinsaa qaban kanneen akka hiyyummaa dhabamsiisuu, walqixxummaa saalaa fi jijjiirama qilleensaa furuuf kan ilaalu ta'uu isaa ibsaniiru. Walga'ii kanaan dura taateewwan gurguddoo lama akka gaggeeffamanis himan. Inni jalqabaa waltajjiin dargaggootaa fi hawaasa siviilii Gamtaa Awurooppaa Sadaasa 20 haga 21 walitti fiduun yaada imaammata hojii hirmaannaa lammummaa fi haala qilleensaa damdamachuu irratti akka qopheessan taasisaa jedhan. Inni lammataa ammoo waltajjii biizinasii Gamtaa Afrikaa Awurooppaa abbootii qabeenyaa fi investoroota waltajjii dameewwan akka annisaa itti fufiinsa qabu industirii magariisaa fi dinagdee dijitaalaa irratti walta'iinsa akka uuman akka taasisu himaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.